Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina Fana kun Riittaa Shoodha. Sirboota ishiitiin baay'ee ka jaalattaniin Elsaa Nuguusee Riittaa Shoo keessatti affeeree jira. Waa'ee sirboota ishii sirboota reefu hojjettees haaraa hin jiru. Wanta babbareedaa taphachaa waliin turra. Kan akkanatti na bareeche Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti argama. Galatoomi jennaani hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana bu'aa. Riittaa Shoo. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro-processingii, manufacturingii, horticulturii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eebuu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa yeroon kan Afrikaati. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin ispoonsaroota keenya. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, bishaan Afrikaa fi koomishinii investimentii Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Elsaa Nuguusee tuulamarraan daandiin caancoo sonaa jette biyya kiyya yoo na waamte ispoonsara si godhaa. Bakka nagaa dhufu. Chiirsii haa jennu. Elsaa Nuguusee. Piroodiisara kiyya akka ati keessummaa torbee kana akka taate gaafanetti immoo gaaffiiwwan babbareedoo ta'an naa kaasee jira. Isa kaasaa turtii bareedaa waliin dabarsina. Yuunivarsiitii digiriidhaan eebbifamtee baankii keessatti hojjechaa turtee naan jedhan. Akkamitti gara aartii kana seentee gaafan gaafadhu weellisaan tokko bakka baankii keessatti isheen bakka hojjettutti birrii baay'ee tokko baasee gaafa ba'u argite. Weellisummaan kun birrii qabaa jettee. Birrii rakkaa'uu san dhiiftee gara birrii barbaadutti aartii kanatti dhufte. Birriin hin jiraas? Hin jira. Aartii keessa moo? Yuunivarsiitii kamirraayi kan baate? Yuunivarsiitii Maddoolaaboo Baalee Roobee. Okay. Akkam turtiin achi turu? Bareedaa ture? Turtiin achi. Achitti jalqabdee sirbu? Bareeda. Isteejii adda addaallee kanan argadhee hojjechuudhaaf anan carraa argadhe achi. Baandiin hin jiraa achi yuunivarsiitii keessa? Baandiiwwan tokko tokko akka jiran nan beeka yuunivarsiitiiwwan tokko tokko keessa. Meeshaan guutuu ta'uu baatus waan muuziqaadhaaf ta'u
isteejii adda addaa qophiilee sabaaf sablammoota adda addaa illee jira waan ta'eef kanaaf carraa isteejii argachuu Inni ulfaata bari yuunivarsiitii keessatti sirbuudhaaf namni teenshinii qo'annaa maaloo gadee ispeesii keessa kakkaataate akkamitti sirbuu dandeesse? Sirriidha garuu fedhiin qaba waan ture yeroo sanitti akka carraa ta'e ijoolleen garasitti na fudhatanii deemanii anillee carraa isaanii immoo fayyadamnaan. Good. Bareeda baay'ee tokko yuunivarsiitii keessatti baay'ee yeroo baay'ee ani nan gorsa ogummaan aartii Oromoo kun kallattiitti guddachuu danda'u keessaa tokko jedhee kan yaadu ogeessonni gara aartii kana keessatti seenan hamma tokko barumsaan kan deeggaraman osoo ta'e bareedaadha yaada. Maaliif gaafa dorgomtu akka idil addunyaatti dorgomuu qabda waan ta'eef deessistuun aadaa baay'inaan hin gorfamu waan ta'eef. Jitaami baay'ee kanaan duras kaasee hin jira. Weellistoonni biyya alaa minimum muuziqaa kan hojii wal qabatee diippiloomaa sartifikeetii hin qabu. Keenya badaa miti fuulduraaf garuu hin sirrata nuti illee gara muuziqaa kanaan barumsa keenya abdeet gochuu qabna. Leenjii fudhatteetta gidduu tokko muuziqaa kan hojii wal qabatee abbaa gadaatti. Tireeningii gadi fageenyaan fudhatta taanaan hojii keessan sirriitti si cimsa si fayyada waan ta'eef. Akkaataa sagaleen itti boofaa. Sirriidha vookaalii wajjin wal qabsiisee artiist Adamfaatu dabarsaa turanii. Nama cimaa baay'ee Adam Borilee. Innaa waan bareeda ture beektaa? Isa immoo gadi fageenyaan yeroo dheeraadhaaf osoo fudhannee raannee sirriitti osoo deeggaramee. Namoota muraasaaf ta'uu qofallee hin qabu jedhee yaadaan maaliif akka ta'e beektaa? Amma danda'amaatti aadaa fi turizimiin akka Oromiyaatti jirullee waan kana karoora guddaatti godhatee qaawwa guddaatu jira waan ta'eef namoonni ammoo aartii kanaan weellisummaadhaan babbeekaman kunneen duuba isaanii deemtee gaafa ka'a gootu akkuma isin jedhe baay'een keenya deessiftuu aadaati. Sirriidha jechuun cimina keellee si gaafa ta'eetiin yaada malee dirqama kun aadaa fi turizimii qofa hin ilaallatu. Maaliif ati illee dhuunfaa keetiin manni barumsa aartii garaagara jira waan ta'eef gama saniin illee barattee cimsuu ni dandeessa jedheetiin yaada. Galatoon mileensu. Gaafa qilleensa irratti si agarru akka weellistuu jalqabaa osoo hin ta'in akkuma bakakkaatti ta'a itteetuma weellistoota ciccimoo gidduu seenu. Sagaleen keetillee akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf artistoota Oromoo gama dubartootaan baay'achuu qabdan jedhee yaada. Hin beektu waan ta'eef baay'ina keessan. So ati immoo kennaadhuma rabbi sii kenne sagalee wal fakkaataa ta'e namoonni hedduun keenya hin qabna. Sagalee Elsaa fakkaatu garuu hin jiru. Ispeeshaalii qinyitiidhuma jedhama. Qinyitiidhuma Itoophiyaa kana keessatti jiru hin jireedhamee ulfaataa jedhamee yaadamu keessaa waan isaa akka ajaa'ibaatti ga'umsaan gaafa taphattu argee jira. Sagalee bareedaa qabdaa guddaan si dinqisiifadha jabaadhu siin jaa. Tuulamarraan hin geessaa jettee gara kamisee deemte. Waan na ajaa'ibee sirba san irratti gara kamisee galumsa irratti taapeellaa guddaa irratti suuraa kee gac gootee jalqabuma sirbi kun akka ba'u achirratti of beeksifteetta. Mucaan si jaalate sun gaafa gara kamisee kottu jettaanii gaafa dhufu taapeellaa kee ilaalee ahaa gahee jiraa kee dhufe. Baay'ee yaada kana Salamoontu fide. Salamoon nama cimaa. Kanaaf inni illee jechuun sirba saniif iddoo guddaa kennee taapeellaan sun jechuudha. Editingiidhaan hojjetame moo achumatti deemee maxxanfata? Lakki editing. Nama wayiitu kiliippii ishee argee kamisee seeyuudhaaf gaafa jedhu taapeellaan sun qullaa jira. Deessaan achirra hin jirte naan. Erga hojii san xumurtee booda hin buuteen jedheen. Mee fudhatama guddaa kan argatte sirba saniin. Waa xiqqoo natti himee sirba saniin. Dhuguma akkuma jettee ani kennaa rabbiirraa naaf kenname jedheetiin yaada. Jechuun tasa dhufteet artistoota beekamoo keessatti galte naan jettee jirta. Namoonni baay'een kan kanaan duraan jechaa turan garuu naayitii keessa hojjechaa turteet achi keessa baateet. Garuu dhugaa miti. Ati hojii naayitii. Ati baankii keessa birii lakkaa turte. Naan jechuun mana barumsaan ture achi giraajuuti godhee beektiniin baankii ji'a muraasafiin hojjedhe. Akka carraatee immoo galaan irratti beeksisni kun baanaan dorgomeetiin hin galee jechuudha. Kanaaf achi ta'eetiin sirba kana hojjedhe ani beekamtiin illee maal akka ta'e hagas mara iddoon akka kennamuuf illee beeku ture beektaa. Kanaaf kun immoo kennaa rabbi ta'eetiin fudhadha. Akkuma jette immoo sirbi kun
baay'ee bareeda ta'e uummata keessatti fudhatama argate. Kanaaf sirba jalqabaatiin success ta'uun iyyuu waan guddaa. Carraa guddaadha sirriidha. Carraa guddaadha. Dhumarrattis gara galgalaas namni beekamu jira, jalqabarrattis namni beekamu jira. Jalqabarratti beekamuunsaa faayidaan isaa maali? Carraa bal'aatu jira beektee ergasii hamilee godhatteetuma deemta. Dulluma keessatti beekamtiin dhufnaan immoo seenaa taata waan ta'eef. Kabajamtoota daawwattoota kennaa mee sirba Elsaa Nugusee itti bohaaraati walitti deebina. Hagee kabajamtoota daawwattoota kennaa walitti deebinee jirra. Jechoonni lama sirba tokko keessatti baay'ee uummanni hedduu kan itti wal falmatu tokkotu jira. Namni nama miidhee gaabbiin isaa darbees gaabiin isaa kan jedhu hin jiraame. Namni gaabbii fi gaabii kan waliin na'e. Itti wal falmu mee. Sirba gaagura godhu irratti. Hiikkaan jechoota lamaanuu gargari. Akkam akka ta'e hin beeku bakka lamaanitu gaabbii jetteedha kun. Namni gaabiin jetteedha hin eegne waan ta'eef. Gaabiin fi gaabbiinidha. Namni nama miidhe gaabbiin isaa gara galgalaateedha. Sanboodoo bu'aan isaa immoo gaabii salphina uffatee. Gaabiin isaa salphinuma. In uffata jechaadha in salphata. Uffannaan isaa salphinuma jechuudha. Carraan namicha isaanii salphinuma ta'aadha miti. Boodas immoo hin gaabba. Gaabii fi gaabbiin jedhu immoo gonkumaa walitti hin Daarektingii irratti kiliipii irratti maasaa keessatti mucaa inni ari'anii miti rukutanii. Osoo rukutamin hin kufe mucaan. Daarektingii isaa baay'ee tokko bareedaadha. Atillee ga'umsa achirratti qabdu baay'ee cimaadha. Guddaa galatoonni. Sirba kana daawwattoonni keenya daawwataniiti gara gaaffii kiyya sadaffaatti ce'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya Riittaa Shoo Televezyiinii Faanaatiin daawwachaa jirtan. Elsaa Nugusee faana jirra. Erguun naqinaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya bohaaraa jirtan jedheen abdadha. Walitti deebinee jirra. Kottu shaggar irratti haalli uffannaa diizaayinii ajaa'iba. Eelsuun achirratti baree akka ajaa'ibaa warruma Naayijeeriyaa kana fakkaatti guddoota akka taate garuu warachi keessaa gaafa baatu qalloota akka Naayijeeriyaa. Mee diizaayinii eenyu sii qopheessa? Kwaalitii sirbootaa kan kaasu keessaa tokko ta'es ta'uu baates osoo danda'ame keenya kun rakkisaadha. Ta'us garuu hamma danda'amaateetti garaa hidhatanii kun kiliippiin baraabaratti caa seenaa ta'a waan ta'eef of eeggannoo kennuun waan nyaata irraa qusataniis ta'u garaa hidhatanii waan bareedaa hojjechuun bareeda waan ta'eef baay'ee tokko si dinqisiifadha waan kanarratti. Uffannaan achirra jiru booda kiliippicha hin affeerra waan ta'eef uffannaa achirra jiru babbareedaa kana eenyutu si qopheessa? Tole galatoomni waliigala jechuun waa'ee kiliippisan yommuu haasa'u jechuun ani sirboota amma yoonaa hojjedheessan keessaa isa tokkorraa gara tokkotti hoggaan dhufu waan tokkoon fooyya'aa ta'e. Good information gammaatitti. Waan akkasii fiduuf yaala beektaa. Kanaaf kiliippiin tokko immoo lookeeshinii uffannaa isaa pirootokoolii wajjin wal qabatee waan guuttachuu qabu san sirriitti guuttateet uummata keetiif bareedee dhiyaachuu qabeedheetiin yaada. Kanaaf akkuma jettee sirboota isaan kanaan dura hojjechaa ture sanirraa gara kottu shaggaritti yommuu dhufu tokkoffaa dhiifama waliin kiliippoota keenya daawwatteerta jechuun yommuu ilaaltu baay'een isaa yeroo baay'ee waanuma wal fakkaatu qaba beektaa. Gama shubbistootaanis taanaan lakkoofsi isaas qixxee ta'a. Yeroo hunda waanuma hiriira ta'a beektaa. Sirriidha. Kanaaf fedheetiin rakkoon kun nu bira illee hin jira jechuudha. Sirriidha. Kanaaf fedheetiin immoo ani immoo xiqqoo gadi hir'iseetiin nama lamaan osoo hojjedhee xiqqoo waan ammayyaa osoo ta'e uffatallee kan diizaayinaaf godhe hojjete dawaa diizaayin dawaa jedhamti. Dhuguma dawaadha ishiin. Sirba ammayyaa hojjannaan uffata babbareedoon ammayyaa ta'an jechuun kan safuusaa eeggate haala saniin otoo uffattee hojjettee bareeda. Fudhatamni jiru maal fakkaata? Fudhatamni jiru bareeda baay'ee. Suuta deemuun kun bareeda na fakkaata deemsa aartii kana keessatti. Akkaataan itti deemsa kana waan ta'eef. Aartiin al tokko maal akka ta'u beektaa? Daldala kontiroobaandii ta'a. Kontiroobaandii irratti jalqaba waan bareedaa gaafa argattu. Lammaffaa irratti hanna waan ta'eef lammaffaa irratti waanuma argatte saniin shaayittee gaafa deemtu fiuzii gubda. Ogummaa kompiitar saayinsii jechuun biyya kana keessatti ogummaa baay'ee barbaadamaadha. Sadarkaa guddaatti gahuu dandeessa. Aartii kana uummata kanaaf rabbi kennaa naa kennee jira.
sagaleen kiyya kan kompiitara saayinsii osoo hin ta'in kan aadaa uummata Oromootti guddisuudha jettee gara irratti dhufuun kee aarsaa guddaa kaffaltee jirta waan ta'eef galatoomii siin jaa. Weellistoonni hedduu albamaan yookaan kaaseettiidhaan beekamanii waan kaaseetti irratti dhaggeeffatu sagaleen kiloolee sun waltajjii irratti gaafa ba'u maammoon kabiraa waraqaan eenyummaa isaa kabiraa ga'umsi ati waltajjii irratti qabdu isaafillee kabaja guddaa sii qaba. Sirriidha waan akkasiin artistoota baay'ee mudata. Yeroo ammaa kana immoo jechuun kan weellisu akka malee baay'ate beekta. Sun immoo xiqqoo ulfaataadha. Ani lafaa ka'eetiin amma fakkeenyaaf akka keettiin hojjedhu jedhee dirqama kennaan na barbaachisa. Akka kootti baay'ee akka yaada kootti wanta goggoris dhiifama. Kennaan waan san hojjechuudhaaf kennaa qabaachuu qabda malee dirqama waan fedhii qabaatteef qofa ni milkaa'a jechuun xiqqoo natti ulfaatan. Ogummaa kana keessatti hoo si gashee hoo milkoofte taate battalumaan nama qacartee maallaqa keetiin barachuudha. Ammasitti gaafa waamamtullee baadiyyaan jira nama gaafachuu fira gaafachuu hin deeman. Galatoom ceesiftuu booda gaafa walitti deebine amalli Elsaa xiinsammuudhaan maal fakkaata akka jedhu ni ilaalla. Amala bareedduu akka qabdu nan beeka. Kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaadhaan isin eegna. Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa lammaffaa irratti argamna. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa bishaan Afrikaa fi Komishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galateeffanna. Marsaa lammaffaa irratti argamna. Amalli keemee ija xiinsammuutiin maal fakkaataa namoonni maqaan isaanii iidhaan jalqaban amala akkamii qabu ka jedhu ni ilaalla. Tokko haga 10 carraa naa kaasi. Lakkoofsa si waamu. Ja'a. Lakkoofsa 6. Waa hedduu obsaan dabarsan. Obsaan qabdu? Lakkeen nobsu. Jarjartaa waa. Jarjartuudha baay'ee. Okay. Amalli kun faallaadha. Nobsu. Carraa lammaffaa. 7. 7 garaa laaftuu. Waan akkasii akkamitti ilaalta? Garaan laaftuudha jechuun baay'een nama kamiyyuu wajjin dafeetiin walitti dhufa. Namni sun jechuun Elsaan eenyu akka taate dafeetuma na bara beekta. Keessi koo jechuun akkasitti waan dhoksaan qabu waan ifaati. Waan fakkeessullee hin qabu. Baay'een nama hojii fakkeessee jiraachuun natti hin tolu. Soballee hin jaaladhu. Kanaaf namni sun dafee na bara beekta. Kuni kaa garaa laafummaa kiyya natti fakkaata. Garaa laafummaan kun garuu gaariidha. Ni waan badaa hojjechuurraan. Garaa laaftuu wayii. Waan badaa hojjettee nama miidhuurraan osoo miidhamte. Gara buudaa irrattis gaabii amma uffatan. Akka jiru fageetii akka hin taane. Salphina uffachuurraan. Garaa laafummaa wayii. Akkasuma. Galatoomi carraa sadaffaa. 2. Waan yaadde tokko hamma galmaan geessutti hirriban qabdu. Sirriidhaan waan gaarii waan bareedaa ta'e hojjechuudhaaf fuulduratti yaada guddaan qaba waan ta'eef. Hirriban qabdu. Good. Carraa isa xumuraa. 10. Xiiqii qabachuu hin danda'an. Muun callifte garaatti qabatta? Lakkiin dubbadheen. Xiiqii hin qabda jecha. Xiiqii qabachuun kun nama miidha. Sirriidhaan. Kanarraa of sirreessuu qabda. Dhuguma itti garuu maal akka ta'e beektaa amala akkamiin qaba akkuma sitti mee si wajjin fakkeenyaaf amma walitti dhufeenya gaariin qaba waan ta'eef anaaf ati nama gaarii dhadheetiin ni yaada. Amma si waliin hiriyaa ta'e walitti dhufe jechuudha. Kanaaf haala saniin iddoo siif kennee osoo waliin jiraachaa jirru karaan taaniin yommuu si argadhu keessi koo baay'ee aara waan ta'eef. Achumatti qabatta. Achumatti hin qabatta. Sirreessuuf yaala. Guddaa galatoon. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu boqonnaa fudhanneeti. Dandeettii waa hubachuu keetii mee maal fakkaata? Seenaa beekuu irratti akka artistii tokkootitti waa hubachuun kee maal fakkaata kan jedhu marsaa sadaffaadhaan si qorra. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas boqonnaa fudhaatii marsaa sadaffaadhaan walitti deebina. Riittaa Shoo.
guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agiroo piroosesingii maanufaaktcharingii hortiikaalcharii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eeguu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Yeroon kan Afrikaati. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hayyee ceesiftuu boodaa walitti deebinee jirra. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Televezyiina Faanaatti Ritaa shoo daawwachaa jirtan ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, bishaan Afrikaa fi koomishinii investimentii Oromiyaa guddaa galateeffanna. Seera isaa ceesiftuu gidduutti sitti himee jira waan ta'eef mallattoodhaan ibsu suuraa jalqabaa akkasumatti naa qabda jechuudha. Suuraa jalqabaa irra deebine goota taadisaa bitu wow atunummaa suma fakkaatti weellisitoota biyya alaa ta'u Beyoonseedha. Beyoonse, wow. Okay, akkas naa gara gashii. Eewa, kana deebisnaan irraa ajaa'iba. Irra deebime weellistuu Abbabish Daraara. Halloo daawwi'a. Hamal maal Eersuu gama kiyyaan xumuree jira. Dhumarratti ergaan ati dabarsitu kan nama galateeffattu jiraati carraasii laadhe. Ayyee egaa atillee asitti na kabajjee na waan mukeetiif guddaa galatooma. Galatoomatillee. Tole itti aansee barreessaa walaloo fi yeedaloo kiyya kan ta'e Qadiriyaasiin baay'een isa galateeffadha. Maaliif gama baay'eedhaan sappoortii na gochaa jira waan ta'eef guddaa galatoomi. Itti aansee akkuma duratti siif kaasuuf yaalitti diizaayin dawaa diizaayin ulfaadhu
harki kee haa eebbifamu jechuun barbaada. Galatooma. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin Elsaa Nuguusee waliin Riittaa Shoorratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanitti qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama ogummaa daayirektingiitiin naafum gammachuu sagalee fi kaameeraa Nimoonaa Riittaan wal faana turree jirra. Haga torbanitti horaa naa bulaa.